السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو ورحمني ربي اسم فانا حاجراته أردفتوني في دقفتوني دعوتوني تي في نور السلام. إن شاء الله في ربي قداتين أما اندرة سينا قبسو دي دارورو مسلموتا إثيوبيا كمبرا دبا جاف كدشاني هنگا كما تكوف دبا تربات تجرو akkala kofsa Awurooppaatti kutaa tokkoffaa fi lammaffaa duraa duubaan waliin ilaallee turre amma immoo itti aansuudhaan kutaa sadaffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egan seenaan islaamaa fi musliimoonni cunqursaa garaagaraa keessa akka darbanii as ga'an waliin ilaallee turre tooftaa filatanii beeksisuu, tooftaa ukkaamsuun hambisuu, tooftaa fokkisiisuu yookaan seenaa xureessuu, tooftaa seenaa hiikaa jallisuu akkasumas hiikaa jallisanii dogoggora baay'isuu akkasumas seenaa gurraachessuutiin seenaan musliimotaa akka mallee fi akka hin taane garee ogeeyyota gama tokkootii ba'aniin miidhamaa ture. Amma immoo itti aansuudhaan kutaa sadaffaa keessatti kan waliin ilaallu seenaa Itoophiyaa akkaataa garee ogeeyyotaatiin kuufamee jirutti Itoophiyaan biyya sabaaf saboota garaagaraa baay'inaan qabdu ta'uunis dhokfamee ukkaamfamee akka hafu godhamee jira. Egaan Itoophiyaan akka saba waa xiqqoo qofaan beekamtutti taasifamee jira jechuudha. Itoophiyaan biyya ummata adda addaa qabdu kan ummata amantii aadaadhaan hordofu qabu, saboota afaan garaagaraa dubbatu qabdu, ummata aadaa jireenyaa kan mataa isaa qabdu, ummatoota seenaa gurguddaa qabaachuudhaan beekaman kan of keessaa qabdu ta'uun isii dhugaa dhokachuu hin dandeenyedha. Haa ta'u malee kana taatee osoo jirtu jechuudha. Kuusaan seenaa garee ogeeyyotaatiin ka'amee jiru garuu waa'ee amantii yoo dubbatu amantii tokko qofa, seenaa biyyattii keessaa seenaa saba tokko akkasumas loqodni yookaan afaan dubbatamuu fi aadaanis kan saba tokko qofti akka ifa bahee mul'atu taasifamee jira jechuudha. Egaan keessumattuu seenaa islaamaatii fi musliimotaan wal qabatee jiru keessatti ragaa qabatamaan dhugaa irratti hundaa'ee qoratamee dirree jiru faallessuudhaan qorannoo seenaa tahuun isaa dagatamee ijjannoo fi kaayyoo qaban ibsuu kan fakkaatu jechuudha. Ofii qaban ibsuu kan fakkaatuun waan hojjetan baay'ee qabu jechuudha ogeeyyonni seenaa kuni. Fakkeenyaaf amantiin islaamaa jechuudha yeroo dheeraa booda biyya Itoophiyaa seene amantii diidaa dhufe jedhu. Akkasumas islaamni amantii tokkummaa Itoophiyaa diigee bittinneessee kan guddina yookaan dagaagina biyyattii jechuudha qarooma biyyattii irratti gufuu ta'u, akkasumas amantii biyya keenyaaf hin barbaachifnee fi hin tolle fi kanneen kana fakkaatu dubbatanii jiru jechuudha. Amantiin islaamaa fakkii hammeenyaatiin ka'amee jira. Fakkeenyaaf mata duree rakkoo Itoophiyaa islaama gochuudhaan kitaabban seenaa baay'eetu katabamee jira. Kanneen keessaa irra caalaatti kan beekamu kan ogeessichi seenaa jechuudha J. Tarmingham qopheessaan kitaabaa kun jechuudha Islam in Ethiopia kan jedhamu ergaa akkasii dabarsuuf qopheesseeti. Egaan abbaan kitaabaa kun ijoo seenaa gurguddaa ta'e zamanaa fi gocha seenaa keessatti bakka gurguddaa qabu barreessuun isaanii akkuma jirutti ta'e jechuudha. Kaayyoon isaanii akkaataa moggaasa kitaabichaatti seenaa Itoophiyaa keessatti bakka islaamni qabu ibsuu fi miti kaayyoo biraa qaba jechuudha. Kitaabni kun gumii islaamni qabu dubbachuurra akka islaamni biyyattii Itoophiyaatiif shororkeessaa gaaga'ama ta'e ibsuudhaaf yaalii godha, gurraachessuuf yaalii godha jechuudha. Garuu walumaa galatti ijoon dubbii kitaabni kun irra naanna'uuf jechuudha. Ergaan inni dabarsuu barbaadu akka islaamni zamana dheeraadhaaf kiristaana Itoophiyaa irratti yaachisaa ta'ee jiru agarsiisuudhaaf yaalii godha jechuudha. Egaan fakkiin ammas immoo musliimota Itoophiyaatiif fakkii addaatu kennamee jira mata dureewwan kana erga finnee booda jechuudha. Akkaataa gareen ogeeyyii kuusaa seenaa keessatti kaa'anii jiranitti musliimoonni Itoophiyaa bakka bu'aa humna islaama biyya alaa yookaan agents
agents kanneen jedhaman kan ta'an akka ta'an fakkeeffamanii jiranii gareen ogeeyyota seenaa kun kitaabban seenaa baay'ee barreessanii jiran egaan haa ta'u malee fakkeenya kitaabban isaanii keessatti baay'inaan waa'ee duula Imaamu Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi yeroo dubbatan weerara jechuudhaan ibsu jechuudha akkas jechuudhaan wanni ibsaniif immoo Imaamu Ahmadin Itoophiyummaa isaa mormuu jaraati jechuudha akka nama weerara jechuun fakkeenyaaf biyya bilisummaa qabdu biyya mootummaa mataa isii qabdu fi walabummaa mataa isii qabdu tokko biyya takkarraa qaanii biyyi bilisaa lamaan jechuudha tokkorraa ka'ee biyyi tokko dhaqee yoo biyya tokko qabatu yookaan lammiin biyya tokko dhaqee weerara jedhama yoo qabatu weerara jedhama jarri gaan akka dubbii isaanii kanatti Imaamu Ahmad biyya biraarraa dhufee Itoophiyaatti kana weerare jechuudha waan amantii islaamaa qofa babal'iseef waan islaamaa ta'e qofaaf kana jedhamu isaati waan hayyuu islaamaa ta'e qofaaf jechuudha egaan Itoophiyummaa isaa oggaa morman akkana jedhu Itoophiyaan seenaa isii keessatti humna weerartoota biyya alaatiin qabamtee gita bittootaan bitamtee kan hin beekne yoo taatu zabana tokko jedha garuu humna Giraany Ahmad jedhamuun kan hogganamu mootummaan biyya alaa Itoophiyaa gita bittaatiin waggootii 16 qabatee ture jedhu akkaataa ka armaan olitti ibsame kanaan seenaa islaamaa fi musliimoota Itoophiyaa gara wallaalchisuudhaan yookaan akka wallaalchisuun akka dagatamu yookaan akka namni dhimma isaa dhabu gochuudhaan yookaan maalummaa islaamaa hiika mataa isaanii itti kennuudhaan fokkisiisuu yaalanii jiru akkuma ibsamee jirutti seenaan islaamaa fi musliimoota ilaalcha dogoggoraa taheen akka hubatamuu taasifamee jira jechuudha gabaabumatti seenaa islaamaa fi musliimoota dogoggora ilaalcha taheen akkaataa hubatamu ibsamee jira jechuudha sababni dhiibbaan akkasii seenaa keessatti gaggeeffameef jechuudha mootootiin kiristaanaa Itoophiyaa duraanii musliimoota Itoophiyaa biyya isaanii keessatti alagoomsuudhaan dirree bahanii bifa adda addaatiin irratti hojjetaa turan haaluma kanaan aangoon ofittummaa fi dhiphummaatiin seera tumuudhaan musliimoota irratti gaggeessaa akka turan ifaadha keessumattuu eega barnoonni idilee Itoophiyaa keessatti jalqabe eegalee musliimoonni Itoophiyaa akkuma isaan dura asiin duratti dubbannee turre jechuudha jirrutti tooftaa adda addaatiin hiree barnootaarraa akka qooda hin arganne godhamee jira haala kanaan yeroo muslimni hiree barachuu keessaa qooda dhabu jechuudha dhabanii afaan qabamanii qabaman keessatti ummata muslimaa hin ta'in if carraan barachuu banameefii jira carraa banameef sanattis bal'inaan itti fayyadamaniiru carraa sana immoo kan baneef eenyuun mootummaa biyya bulchu jechuudha gareewwan yeroo sanatti fayyadaman qooda beekumsa oomishuu akkasumas knowledge production isa jennu san jechuudha guutummaatti waan dhuunfataniif jecha waa'ee seenaa keessatti akka fedhii jaraatti jechuudha gara barbaadanitti qoratanii kuusuudhaan harka jaraa qofa ta'e jechuudha seenaa qoratanii kuusuun ol kaa'uun barreessuun harka jaraa qofa ta'e jechuudha kanaafuu jechuudha akkaataan jarri qorannaa seenaa biyyattii itti gaggeessan akkaataa fedhii mootummaa Salamoonii fi qooda aangoo biyya bulchuu harka sadii keessaa harka tokko yookaan harka tokko ol kan tooyattu fedhii bataskaana ortodoksii Itoophiyaatiin qopheessanii ka'an kana waan ta'eef seenaan biyyattii fedhii manneen bataskaanaa irratti hundaa'uudhaan kan bu'uureffamedha jechuudha akkasumas haala amma jiramu kana keessatti rakkooleen kun akka jijjiiramu taasisuudhaaf yaalii gochuun barbaachisaa ta'e argama egaan kana gochuudhaaf ammas wanti musliimoota takaalee jiru beektota ogeeyyii jajjaboo oomishee hin qabu akkasumas beektonni musliimoota ni jiran warri jedhaman wanti jararraa mul'atu of beekuu dhabuutu jira yookiin eenyummaa isaanii jala wal makatee jira eenyummaan isaanii ofumaafuu jala wal makatee jira jechuudha kana jechuun ofitti amanuu dhabuu yookaan identity crisis irraa isaanirraa mul'ata jechuudha haalli kun keessumattuu beektota musliimaa beekumsaan sadarkaa gaarii irra jiran jedhamanii irratti kan baay'inaan ifee mul'atudha kanaafuu seenaa karaa maqe qorannaa dhugaa ta'e irratti hundaa'anii karaatti deebisuun oduun dharaa akka hafu gochuudhaan bakki itti jal'atee jiru sirreessanii
isa wal makates addaan baasuun jechuudha. Beektonni muslimaa ga'ee gurguddaa fudhachuutu irraa eegama. Egaan gumii jararraa eegamus bahachuu qabu jechuudha. Bahataa jirus jechuun nama rakkisa yeroo haala armaan olitti dubbanne kanarraa ilaalu. Yeroo tokko hayyoonni akka fakkeenyaatti waan ta'uu qabu mee waliin haa ilaallu. Yeroo tokko hayyoonni Oromootaa gareen ogeeyyoota seenaa tahan wal gurmeessuudhaan bara 1970 keessa gamtooman jaarmaya tokko gadi dhaabanii turanii. Jaarmayni kun seenaa Itoophiyaa kan zabana dheeraadhaaf garee barreessitoota duraatiin kuufamee jiru isa dogoggora jenne sana yookaan immoo akka fedhii isaaniitti barraa'e jenne san jechuudha. Deebisanii qorachuudhaan seenaa Itoophiyaa gaaffii keessa galchuu danda'anii jiru jechuudha. Musliimoonni Itoophiyaatis haaluma kanatti fakkii jaarmiyaa akkasii jabaa tokko gadi dhaabuudhaan seenaa musliimoota Itoophiyaa akkasumas seenaa Itoophiyaa isa wal keessa laaqame qorannaa garee tokko qofti seenaa biyyattiiti jechuudhaan kaayatan kana deebisanii qoratanii qajeelchutu irraa eegama jechuudha. Egaan kitaabni kun gabaabumatti kitaabni amma irraa barnoota waliif qoodaa jirru kun kitaabilee seenaa hanga ammatti Itoophiyaa keessatti jiru yookaan immoo afaan Amaariffaa fi Oromiffaan jiru afaan garaa garaatiin jiru waan hedduudhaan irraa adda ta'a jechuudha. Haala itti durseenaa kan adda isa godhus jechuudha. Haala itti durseenaa keenya beeknu barannee barsiisaa turree fi itti quba qabnu irraa bifa addaatiin madda ragaa seenaa irratti hundaa'uun bal'inaan qoratee yookaan qoratamee qophaa'ee waan ta'eef beekumsa irraa guduunfachuun ni dandeenya jechuudha. Ilaalcha hubannoo fi ummata ilaalchaa fi hubannoo ummataas ni jijjiira. Kitaabni kun madda ragaa seenaatiif jechuudha. Wantoota ragaa qabatamaa ta'an gurguddoo hedduu dhiyeeffatee jira. Fakkeenyaaf kitaabban afaan Arabaa 139 ol seeca'uun yookaan immoo sakatta'uun ragaa qabatamaa irraa funaane. Kitaaba Amaariffaa afaan Amaaraa 74 ol. Kitaabilee afaan Ingiliffaa 48 ol irraa qorannoo yeroo bal'aa gochuudhaan madda ragaa seenaatiif dhiyeeffatee jira jechuudha. Egaan kunis hojii bal'aa fi ulfaataa ta'uu waliin jechuudha. Waan dubbate yookaan katabe hunda ragaa qabatamaa madda ibsuun dhiyeeffachuun isaa kitaabilee hanga ammaatti jiran irraa adda isa taasisa. Caalaatti jaalatamaa fi fudhatamaa isa godha. Egaan kitaaba kana barreessaan seenaa yookaan immoo Ustaaz Ahmadiin Jabalii fi kan afaan Oromootti hiike Raayyaa Abbaa Macaa yaada dhuunfaa tokkollee gonkumaa ittiin daballee yaada dhugaa jiruu fi qabatamaa seenaa lafarratti ta'ee fi kitaabilee adda addaarraa ragaalee wal qunnamsiisuun dhugaan isaa kan mirkanaa'e asuma irratti ka'an malee yaada dhuunfaa isaanii itti idaanii kaa'uus hin feenes hin keenyes jechuudha. Egaan namuu sagalee kana dhaggeeffattan yookaan barnoota seenaa musliimoota Itoophiyaa kana dhaggeeffattan kitaaba kana bittanii mana keessanitti fi ijoollee keessan obboleewwan keessanitti affeertanii akka itti fayyadamtan gahee islaamummaa keessatti akka ba'attan garanumaan ergaa keenya dabarsinaa. Ergaa kana kan isinii dabarse ana obboleessa keessan Yaaqub Hussein Ibrahim naan jedhu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nama haala tolu namni irraan fagaatu jecha gaarii jedhee qalbii nama butu wanti obboleewwan har'a addaan kutu akhlaaqa keenya tofitti naman butu yaabboleewwan ofa millannu takkatu yeroo kennuun taatu har'uma guyyaanii nu badhaafte diini.